Waraanni Iraan Israa'elii fi Ameerikaa gidduutti uumame marsaa balaa guddaa ta'e keessa seeneera. Balaa waraanaa kana booda buufataalee waraanaa qofa irratti kan daangeffame osoo hin taane bu'uuraalee misoomaa hawaasa guutuu nyaachisan humna elektirikaa dhaabbata bishaanii fi daldala addunyaa irratti babal'ateera. Yeroo kana wanti hundi karaa dhiphoo tarsiimoo taate Strait of Hormuz karaa dhiphoo boba'aa addunyaa harka 5 keessaa tokko baattutti naanna'eera. Karaa bishaanii kana to'achuun dhiibbaa rakkoo kanaa kan ta'e yoo ta'u sa'aatii dhiyoo asitti gara wiirtuu wallabdee guddaa ta'etti jijjiirameera. Muddamni kun kan ammaate yeroo pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp murtii ifa ta'ee fi Iraan sa'aatii 48 keessatti guututti qarqara galaana kanaa akka bantu gaafataa turetti. Akeekkachiisni isaas dippiloomaasii qofa irratti kan dhaabbate hin turre. Bu'uuraalee humna elektirikaa Iraan rukutuuf doorsisuun yoo fedhiin kun hin guutamne warshaalee humna elektirikaa gurguddoo haquuf waadaa galeera. Karaa kana irra deebi'aa banaa yookiin dukkanni hamaan isin mudata jechuun deebiin Iraan dafee kan dhufe yoo ta'u kan eegame caalaa baay'ee bal'aa ture. Ajajaan humna waraanaa Iraan deebii aarii qabu kennaniin haleellaan kamiyyuu dhaabbilee elektirikaa Teheraan irratti raawwatu balaa hamaa akka fidu akeekkachiisuun guutuu naannichaa keessatti dhaabbilee boba'aa fi gaazii bira darbe sirna teekinooloojii odeeffannoo fi warshaalee bishaanii soogidda balleessan akka hammatu hubachiiseera. Naannoo namoonni miliyoonaan lakkaa'aman lubbuun jiraachuu fi bishaan soogidda irraa qulqullaa'ee dhugan keessatti balaan kun dirree waraanaa bira darbuun ulfaachuu akka danda'u sodaatameera. Humni waraanaa Iraan dhiphina dabalaa jiru keessatti buufata xiyyaaraa Ben-Gurion irratti haleellaa diroonii sadarkaa olaanaa qabu taasisuu hime. Dilbata bitootessa 22 bara 2026 waraanni Riippaabilika Islaamaa Iraan buufata xiyyaaraa Ben-Gurion irratti haleellaa haloo ba'uu milkaa'aa ta'e beeksiseera. Kunis waraanni naannoo sanaa haalaan hammaachuu kan agarsiisudha. Akka dubbii himaa raayyaa ittisa biyyaa Iraan jedhutti haleellaan kun kan raawwatame diroonii sadarkaa olaanaa qabu Arash-2 kan dandeettii fageenya dheeraa fi humna diigumsaa olaanaa qabaniin kan raawwatamedha. Dirooniin kunneen haga kiiloomeetira 2000 kan fagaatan yoo ta'u addatti galma tarsiimoo irra ga'uuf kan qophaa'anidha jechuun ibseera. Dirooniin kunneen piroofaayilii raadaraa gadi aanaa ta'een kan hojjetaman yoo ta'u sirna adda baasuu jala miliquu fi naannoo qilleensaa cimaa qabu jala ba'uu akka danda'anis himameera. Dizaayiniin isaanii sadarkaa olaanaa qabu addaan kutuuf garmalee rakkisaa taasisas jedhameera. Haleellaan kun kan raawwatame yeroo wallabdeen Iraan Ameerikaa fi Israa'el hirmaachisa itti fufee jiruu fi gama hundaan wallabdee waraanaa fi siyaasaa cimaa ta'e bobba'ee jirutti. Kana malees Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa Iraan xiyyaara waraanaa Israa'el F-16 jedhamu giddu gala Iraan irratti milkaa'inaan to'achuu beeksiseera. Akka ibsichi jedhutti taateen kun ganama barii ta'uun ibsameera. Aangawoonni Iraan akka jedhanitti dhiheenya kana diroonii fi xiyyaara dabalatee meeshaaleen diinota isaanii dhibbaan lakkaa'aman barbadaa'aniiru. Kunis humni waraanaa Iraan guddachaa dhufuu fi naannoo qilleensa ishee ittisuuf qophii ta'uu himaniiru. Kanuma waliin haleellaa guddaan Baagdaad keessatti itti fufiinsaan raawwatame dhaabbata dippiloomaasii fi dhaabbata loojistikii Ameerikaa buufata xiyyaara idil addunyaa keessatti argamu haleelamuun gabaafameera. Haleellaan rokkeettii fi diroonii fayyadamuun raawwatame kun aga ganama kanaatti kan itti fufe yoo ta'u piroojektaalii hedduun naannoo buufata kanaatti bu'uun dhagahameera. Haleellaa kanaaf itti gaafatamummaa kan fudhate garee diddaa Islaamaa Iraaq yoo ta'u gareen kun duula itti fufee jiruun guyyaa tokko keessatti haleellaa dachaa raawwachuu isaa ibseera. Deebii kanaaf qondaalonni USA tarkaanfiiwwan nageenyaa dabalataa fudhatamaa jiraachuu ibsuun haala jiru madaaluu fi eegumsa hojjettoota fi dhaabbilee dursaa akka jiran ifatti beeksisaniiru. Tarkaanfii waraanaa fi haleellaan haloo ba'uu hammaataa dhufuun tasgabbii dhabuu naannichaa keessatti guddachaa dhufe hubachiiseera. Gama biraan waraanni Israa'elii fi Libaanos gidduutti ka'e hammaachuun itti fufeera. Galgala kana daangaa Israa'elii fi Libaanos gidduutti haleellaan lubbuu namaa galaafate mudateera. Ministeerri ittisaa Israa'el Kaatis ajaja hamaa ta'e dabarsuun waraanni Israa'el manneen jireenyaa gandootaa fi bu'uuraaleen jireenyaa kibba Libaanos keessatti argaman saffisaan akka barbadaa'an ajaja isaanii kennaniiru. Akka qondaalonni Israa'el jedhanitti tarkaanfiin kun balaa hawaasa Israa'el naannoo daangaatti argamu dhabamsiisuuf kan kaayeffatedha. Kana malees waraanni Israa'el riqicha laga liitanii irra jiru hunda atattamaan akka balleessu qajeelfamni kennameera. Gama biraatiin rokkeettiin Libaanos irraa dhukaafame Israa'el irratti lubbuu namootaa galaafateera.
Hizbullaan dafee itti gaafatamummaa fudhachuun loltoonni isaa naannoo sanatti loltoota Israa'el irratti rokkeettii dhukaasuu ibseera. Waraanni kun saffisaan cimee kan dhufe yoo ta'u Hizbullaan rokkeettii gara Israa'elitti darbachuu ammeesseera. Humnoonni Israa'el haleellaa qilleensaa fi lola lafoo kibba Libaanos keessatti kan raawwatan yoo ta'u Hizbullaan ammoo haleellaa guddaa daangaa qaxxaamuruun itti fufeera. Gabaasaaleen akka mul'isanitti waraanni kibba Libaanos itti fufee yoo jiru guyyaa tokko keessatti qofa loltoonni Israa'el 7 ajjeefamaniiru. Gama biraan dandeettii misaayilaa Iraan irratti himannaa haaraan erga dhiyaatee booda biyyoonni Awurooppaa hedduu shororkaaniiru. Akka humni ittisaa Israa'el jedhutti Iraan misaayila baalaastikii magaalota gurguddoo Awurooppaa kanneen akka London, Paarisii fi Berliin gahuu danda'an qabaachuu dandeessi jedhameera. Akeekkachiisni kun kan kenname erga misaayiloonni buufata waraanaa Ingiliiz odola galaana Diyaagoo Gaarshaa irratti dhukaafamanii boodas jedhameera. Gabaasni Telegiraafii fi Sunday Times irraa ba'e akka mul'isutti misaayiloonni lama Iraan irraa fageenya kiiloomeetira 4,000 irratti dhukaafamaniiru. Maddeen waraanaas eebba kana ergaa akeekkachiisaa Awurooppaaf ergame ta'uu ibsaniiru. Deebii kanaaf Ingiliiz doorsisa of eeggannoo malee Iraan irraa dhufe jechuun balaaleffatteetti. UK'n balaa misaayila irraa dhufu ittisuu akka itti fuftu mirkaneessuun biyyattii waraana naannoo bal'aatti harkifamuu akka hin barbaanne cimsitee dubbatteetti. Akkasumas balaa doonii idil addunyaa fi biyyoota michuu ta'an irratti mul'atu dabalatee gocha Iraan naannoo galoo galaanaa keessatti raawwattu ilaalchisee yaaddoo qabdu ibsiteetti. Wallabdeen kun dabalaa jiraatus qondaalonni UK aantummaan isaanii waraana irraa of qusachuu fi wallabdeen kun saffisaan akka furmaata argatu dhiibuu akka ta'e dubbataniiru. Kunis kan ta'e yeroo dandeettiin misaayilaa Iraan guutuu Awurooppaatti yaaddoo naqaa jirutti. Lolli Iraan, Israa'elii fi Ameerikaa hirmaachisee torban afuraffaa seenuu wallabdeen baha giddu galeessaa keessatti hammaataa dhufeera. Doonaald Tiraamp Teeraaniif akeekkachiisa cimaa kan kennan yoo ta'u yoo sa'aatii 48 keessatti Strait of Hormuz deebi'een banamne bu'uuraalee anniisaa Iraan guutumatti balleessuuf doorsisaniiru. Iraan gama isheen deebii kanarra caalu akka kennitu akeekkachiifteetti. Kanuma waliin Israa'el hojii waraanaa ishee cimsuu magaalaa Teheraan irratti haleellaa qilleensaa banteetti. Iraan deebii kanaaf haleellaa haloo ba'uu itti fufuun haleellaa misaayilaa dhaabbilee niikuleeraa dabalatee naannolee Israa'el irratti miira namaa kakaasan rukutteetti. Magaalota akka Araad fi Diimoonaa keessatti namoonni gara 200 ol ta'an madaa'uunis gabaafameera. Muummichi ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyahuun taatee kana galgala baay'ee rakkisaa jechuun ibseera. Biyyattiin egeree isheef lolli murteessan akka ishee mudatus akeekkachiiseera. Gama biraatiin Iraan waan hamaa dhufu kamiifuu deebii cimaa kennuuf akeekkachiisteetti. Kunis sodaa naannoo biyyoota naannoo keessatti uumeera.